السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيسن سريتنا الأجفتني بربادا قلبيتنا جكسا أكم جرت فياك سني نجاكو فياكو الحمد لله فاروني فقلني كربيتي فيديو كنا شير قدا كوبي لينك قدا ريبوست قدا ديوت قدا ولينغا فايدة كبجدي وانا يادو فيدا يادو فاكون لفكاو فلوفي تاريو نما فيدين بيكن جدين وايو بوليتي كينيا بونية انتلا شوافي وايو بوليسا كينيا أستاذ محمد بيان يوكان محمد بيان وان كان لمان إسان قائلة قول أشوف نكاول قولتني حلال والتاسفتني رو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير جنيرة ربي جرو ساني جريني ساني جرو بركة قبل جريني بركة قبل ربي نسانا ساني فاتاسسو يرو قبابلو كيسة ربي ولد تسان كبه بكتوك حالا بريدا في حالا بجدا كيسة سان أجراتسو وان إسان نكاول قول أشوتين كبه سبب أستاذ بوليسكيني جعفري هني لما مكان سب بوليسكيني محمد بيان itu jaalalti wanni taateti boni intala shawa fakkaatti jedhe intala kana faarse sababaan intala kana faarse fi sheekolee namoonni garaagara waan garaagara barreessitu ina garra waan ismi madaalle fa barreessitu hatta marata maaf kana jechuun barbaachise subhanallah marata darasoon inni barsiisullee akkuma saati isarraa maraatummaadha a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim ma barbaachise waan akkasii فارسو متيتي يو نمني كون دانكا دبرفتي فارس كيسان نكاني قرسون ماف دبامي ماليف ميديا رتبا أمي حتى يو فكين ياف نمني كون ركينا سمو دوكما كاباتي ركينا سمو كاباتي جيتشي أتي دوباتو كنا كميرا كيسا غش جيتشي سن دوباتن كون كيسما نموتا كراي كان رتب الرئيس سبحان الله أني مكان نو namni sheeka akkamitti waan kana irratti barreessa in gorsituu dhaxxee keessaan kanada jettee yoo gorsite maal qaba yoo timte maal qaba obboleessa kee dhabiti ishee sitti nimtuu dhaxxee yoo isaan gorsinaan inni sirraati fudhachuu dide karaa shee dhaxxee maan gorsine obboleessa koo yaa sheekichoo karaa shee dhaxxee mee ati ilaa abbaa manaa kee akkasitti godhu akkasitti itti mee akkas jedhi jechuun ituu jiru maraata maali a'uuzu billaahi minash shaitaanir rajiim إن فارس متى هذا مناسا أني فاروس سري لدانجر سري لجدانجر ولكن أكادا إتي إسن رتب الرئيس تنتي سري متى نمون هدون فارسو متى سجدوا في دندا مرجسال قرو إشين دوبارتي دان سجديني في نما دان سجديني في جدامي yoo sagadeefiyyuu itti manii gorsu maaliif waa balleessuuf ariifanna waa tolchina jennee nuti hatta Facebook irra ijoollota famasii TikTok kanarrallee jiran Facebook irrallee jiran nan arga itti qoosu nama kanatti ana ofin ajjeesa akkas jedhame itti qoosamu isin kitaaba saayikooloojii dubbistaniittu waan saayikooloojiin jedhu waan sammuu namaa irratti dubbistaniittu maal jedha waa'ee sammuu namaa saayikooloojii namni gaafa haaru miira akkamii keessa kan inni jiru beektu namni gaafa haaru maal akka inni godhu beektu ofuma keessan of dubbistaniitu kitaaba saayikooloojii miti of dubbistanii beektu isin yeroo haartan akka maariin keessan kan isin godhu of dubbistanii beektu erga of dubbistaniiti maal amma fakkeenyaaf namoonni wanta hin taane irratti barreessitaniif nama kana irratti wanta hin taane komentii hin taane irratti barreessitan waan garaagaraa jettan kun ituu namni kun ka'ee akka carraa rabbiin hin fidin malee of ajjeese maal jettanii hawaasa kana dura dhaabattu sammuun keessan nagaan argata isin nama utuu jiruu du'e nama sammuunsaa isa ajjeese keessaa tokkodha anaaf ilmi namaa badii hojjeta ani immoo badii sanarraa isa gorfata lubbuun naaf haa jiraatu na jalaan du'in namni na jalaa du'uun qabu naa jiraachuu qaba yoo jiraate nama fayyada namni yoo jiraate dhaqan inni nama fayyadu du'eennaan bu'aas hin buufatta maalime maal argattu namni du'eennaan faayidaan isin argattan maali subhaanallah
rabbiin waa qajeelchu akki nutti jirru kun wallahi sirrii miti waa xiqqoo tokkoof jennee waa guddaa balleessuun sirrii miti adaraa yeroo waa barreessitan in jarjarina qoosaatti waan hunda waan namni jedhu qoosaatti taphatti hin fudhatina kan manjechuu barbaade assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh booniyye obboleettii kiyya qaalii ani nama keessaan si beekudha keessaan si dubbisu obboleessa kiyya ustaaz Muhammad Bayyaan yoo na dhageesse nama si beekudha nama si dubbisudha sittis haadha manaa keettis waan hin dubbachuu qabu dubbadheera keessaan ituun dogongora sin irratti argee yoo anas irratti bahee sin irratti hin dubbadhu galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh